Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Shawuu jalatti argamtan nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a jechuudha viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a mata dureen viidiyoo kiyyaa rifeensa kiyyaa fi osoon gara mata duree viidiyoo kiyyaatti hin ce'in duratti rifeensa kiyyaa fi wanta rifeensa kiyya dibadhu qopheeffachaa jira. Akkasuma wanta faayidaa qabu tokko ofii kiyyaa waan itti fayyadamu isiniifan qooda yeroo rifeensa kiyyaaf hojjetadhu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Innis maalan qopheeffachaa jira killee lamaa fi loomii gimmaasha qopheeffachaa jira jechuudha rifeensa kiyyaa fi killee lamaa fi loomii gimmaasha qopheeffadhu malee gara faayidaa isaatti yeroo ceenutti jechuudha. Rifeensa keenya fi killeen maaliif fayyada yoo jenne tokkoffaa rifeensa keenya nuuf laaffisa kan filamuu durullee akka nuuf filamu taasisa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo haala yaannin olitti rifeensa keenya nuuf dheeressa jechuudha. Kanaafuu ani yeroo maraa jechuudha killeen fayyadama jechuudha. Ammuma rifeensa kiyya qulqulleessu killeen fayyadama jechuudha. Killee wantoota akka muuzii akkasuma avukaadoo wantoota akka ruuzii illee fayyadama jechuudha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko killeen jaalatan jechuudha. Sababiin isaa maalin yoo jettanii killeen foolii qaba, xiqqoo foolii qaba rifeensa keenya fi xiqqoo kan jedhan illee ni jira jechuudha. Akkamitti ani foolii isaa hin jaaladhu, akkamitti namoonni tokko tokko foolii isaatiif jechuudha killeen fayyadamanii garuu killee rifeensa keenya fayyadamuun faayidaa angana hin jedhamne qaba jechuudha. Ofii kiyya irratti argee baay'een fayyadama jechuudha killeedha. Foolii isaatiif jecha namoonni baay'een kan dhiisan jiru. Haa ta'u malee wantoota garaagaraa fooliidha yoo ta'e wantoota garaagaraa burtukaana yoo mana keessaa qabaatanii burtukaana faatti cuunfitanii akkasuma loomii faatti cuunfitanii yoo fayyadamtanii hedduu tokko gaariidha jechuudha. Akkasuma mana keessaa koondishinarii namoonni koondishinarii mana keessaa qabdan waan tokko yaaddoo hin fidu jechuudha. Yeroo rifeensa keessan miiccattanitti shaaworii galtanitti shaampuudhaan dura qulqulleessitanii koondishinarii daqiiqaa 30f idda rifeensi keessan qulqullaa'e koondishinarii daqiiqaa 30f itti dibdanii kan teessan yoo ta'e rifeensi keessan foolii tokko yoo hin qabu jechuudha. Yoo koondishinariis immoo hin qabne ta'e loomii wantoota akka loomii wanta akka burtukaanaa mana keessaa yoo qabdan yoo itti cuunfatanii waliin dhooftanii fayyadamtanii waa tokko shittaa waan jedhamu tokko yoo osoo hin argin killeen fayyadamtuun isiniin jedha. Namoonni baay'een keessumattuu namoonni baay'een rifeensa dheerina hawwitan rifeensi koo wanti nan hin dibanne hin jiru rifeensi kiyya naaf hin dheeratu yaaliin dadhabee warri jettanillee jirtu koomentii jalatti rifeensi ni dheerata jechuudha. Akkaataa wantoota rifeensa keenyatti dibannu akkaataa itti dibannu yoo wal keessaa bunne rifeensi nu dheerachuu dhiisuu danda'a. Garuu tartiiba isaa wantoota hundumaa tartiiba hinnee kan fayyadamnu yoo ta'e rifeensi keenya wanti inni nuuf hin dheeranneef hin jiru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa namoonni baay'een jechuudha gatii hin taaneen fa'aa miidhamtanii zayitii garaagaraa rifeensa keessan dheeressuuf rifeensa keessan laaffisuuf baay'ee tokko ifaaja guddaatti baastanii zayitii garaagaraa illee ni bittu jechuudha. Wantoota zayitii garaagaraa gatii guddaadhaan gatii ol ka'aadhaan bituu irraa mana keenya keessatti jechuudha wantoota akkanaa osoo fayyadamne salphumatti jechuudha baasii tokko malee rifeensi keenya haala nuti yaannin nu dheerata. Akkasuma dheerina qofa osoo hin taane rifeensa keenya qulqulleessu akka keessi isaa nu qulqullaa'ullee namoonni baay'een ni faaju jechuudha. Isas jechuudha tartiiba wantoota argitan hundumaa osoo hin taane wantoota namni barnoota irratti waa'ee rifeensaa barsiisu tartiiba yoo hordoftanii tartiiban itti fayyadamtan rifeensi kee wanti siif hin qulqulloofnes hin jiru, wanti siif hin filamnes hin jiru, wanti siif hin dheeramnes hin jiru. Wanti hundumtuu hin danda'ama. Wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu haasaa isinitti dheeressuu osoo hin taane viidiyoo isiniifan hojjedha waa'ee gorsa rifeensaa irratti jechuudha. Rifeensa keenya maal gochuu qabna duraan dursinee kan jedhuuf viidiyoo haaraa isiniif nan hojjedha jechuudha. Har'aaf ofii kootii sababiin qopheeffadhuuf isiniifan qooda waan na fayyade jedheen viidiyoo isinii waraabaa jira. Innaa killee kana ni cabsina jechuudha. Innaa akkuma isin argaa jirtan killee lama cabsee jira jechuudha. Qodaa
akkana fakkaatutti killee lama cabsee jira jechuudha. Amma kanaafu akka rifeensi kiyya foolii kondishinarii nan qaba garuu isiniin agarsiisa jechuudha. Warreen kondishinarii hin qabne rifeensa kiyya killee dibachuu hin danda'u. Foolii isaarraa kan ka'ee natti hin tolu warri jettanii fi tooftaa itti fayyadamtan isiniif hima jechuudha. Warri kondishinarii hin qabne akkasumallee kondishinariin bifa gosa garaagaraatu jira. Kan foolii qabuuf kan foolii hin qabnetu jira jechuudha. Inni foolii qabu gaariidha. Yeroo killee wantoota garaagaraa fayyadamnutti isa foolii qabu sanaatu nu gargaara jechuudha. Warreen illee kondishinarii mana keessaa qabdan kondishinariin keessan foolii tokkoyyuu hin qabne loomii kana itti cuunfachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu loomii itti cuunfa jechuudha. Anuma faana turaan hordofaa jechuudha tartiibanii. Loomii ittiin cuunfa jechuudha. Akkuma isin argartan killee lama qopheeffachaa jira. Rifeensi keessan gobbuu fi baay'ina kan qabu yoo ta'e killee 3 gochuu hin dandeessu jechuudha. Anamma killee 2 nagaa jechuudha gaadhaanaa fi kanaafuu amma jechuudha killee kana sirriitti waliin dha'uu qabdu jechuudha. Killee kanaa fi loomii kanamma itti cuunfe kana sirriitti waliin nannaa jechuudha. Qodaa bal'aattis fayyadamuu hin dandeessu. Wal harkisuu hin qabu jechuudha. Sirriitti waliin dha'uu qabdu. Innaa haala kana fakkaatuun waliin dha'ee jira jechuudha. Killee fi loomii waliin dha'ee jira, wal fudhachiisee jira jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaatii yoo yeroo qabaattan jechuudha. Yeroo yoo qabaattan rifeensi keessan baay'ee isin rakkisu yoo ta'e buruushii akkanaatiin fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Rifeensa keessan akka nama dha'achuuf baqasutti babbaqsitanii jechuudha. Buruushii kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo yoo qabaattanidha kuni bakkee ilaaltuu minaaminiin bal'aan jirutti teessanii yeroo yoo qabaattan buruushii kana fakkaatuun fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Warri yeroo qabdanii warri immoo yeroo hin qabne ispoonjiidhaan cuubtanii jechuudha. Isaanis fayyadamuu hin dandeessu. Warri immoo yeroo hin qabne hojiidhaaf yeroo hin qabne jechuudha. Harkuma keessan fayyadamuu hin dandeessu. Lafa waa haftanii jechuudha. Akka lafatti hin coccobne foolii hin godhanne jechuudha. Lafa wantoota akka carqii wantoota garaagaraa buustanii akkasitti fayyadamuu hin dandeessu warri yeroo hin qabne jechuudha. Daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii rifeensa keessan ni qulqulleessitu jechuudha. Hedduu tokko gaariidha. Wanta ofii kiyyaaf fayyadamu yeroo kamiyyuu isaanaan isiniif hin qooda jechuudha. Rifeensa hedduu dheeressa. Rifeensa akkasuma qaceecaa ta'e baay'ee filamuudhaaf baay'ee tokko isin gidirsuuf illee baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Killee fayyadamuun hedduu tokko gaariidha. Garuu foolii isaatiif jettanii killee fayyadamuu hin dhiisinaa jechuudha. Killee foolii isaa tooftaa garaagaraa yoo beektan foolii isaatii duubatti hin jedhinaan isiniin jedha. Inni guddaan killee yoo qaba killee mana keessaa argannaan jechuudha. Rifeensa keessaniif otoo yeroodhaan fayyadamtanii baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha. Inni guddaan immoo wanta fayyadamne tokko jechuudha. Maasaajii gochuudha waliin ga'uudha rifeensa keenya hojiidhaaf jecha yeroo tokko hojiidhaafis nutti hin mijatu. Mana madaamii keessa jirra waan ta'eef hojiidhaafis nutti hin mijatu. Haa ta'u malee yeroo riftii keenya daqiiqaa 15 illee daqiiqaa 30 illee yoo qabaanne ta'etti akkasitti rifeensa keenyaaf manuma keenya keessa teenye wantoota garaagaraa fayyadamuutu barbaachisaadha isiniin jedha. Rifeensi kiyya naaf hin dheeratu wanti hin fayyadamne hin jiru. Rifeensi kiyya garuu yoomiyyuu hin dheeratu. Na rakkise nan dadhabee hin jedhina. Rifeensi ni dheerata. Garuu amala rifeensa keessanis immoo beekuun barbaachisaadha. Wantoota rifeensa irratti jechuudha. Waa'ee rifeensa kanaa irratti viidiyoo isiniif hin hojjedha jechuudha. Gorsa xiqqoo viidiyoo isiniif hin hojjedha jechuudha. Hangasittuu viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Sheerillee naa godhaa. Koomentii yaadammoo qabdan koomentii jalatti ibsachuu hin dandeessu. Gaafiillee yoo qabdan koomentii jalatti na gaafachuu hin dandeessu. Isiniifan deebisa jechuudha. Kanaaf turtii gaarii naaf qabaadhaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.